Ashama kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldargagoota caffee hojii gamtaa waliigalaaf akkasumas hordoftoonni caffee miidiyaa warreen taatan martuu keessan akkam jirtu nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kina hojii asadiif leenjiif akkasumas hubannoo gabaabaa fi jijjiirraa haaromsa miseensotaatii fi miseensota walqixxaatan adda baafachuu fi akkasumas wannoota Facebook fi YouTube irratti dubbachuu hin dandeenye martusa mariisisuudhaan adda baafannee jirra. Miseensonni keenya martusaatiyyuu adda baasnee miseensa qulqulluuf miseensotaa fi miseensota kan hin taane miseensa walakkaaf miseensa guutuu adda baafannee sirreeffannee waan jirruuf yeroo ammaa kanatti immoo kara keessanitti kara miidiyaatiin gadi deebinee jirra. Miidiyaarra yeroo muraasaaf walqabatee haala hojiitiin walqabatee keessoo keenya waan sirreeffachaa turreef reformii cimaarra waan turreef miidiyaatti gadi babbaa'uu hin dandeenyeyyuu yeroo ammaa kana garuu baniisni keenya ammaan booda miidiyaadhaan yeroo yerootti torbanitti harka lama viidiyoodhaan isin bira ga'uudhaaf kinoo amma calqabnee jirra. Baga nagaan nu eegdan. Egaa kanatti aansuudhaan dividentiin miseensota keenyaa 2016 kan hin qoodamne kan 2017 wajjiniin iyyuu yeroo ammaa kanatti immoo reedii ta'ee jira. Miseensonni keenya warreen isiniif hin guutamne martu keessan teekistiidhaan kan isin qaqqabu ta'a. Miseensi keenya martu keessan iyyuu warreen ammas dhuftanii sartifikeettii hin jijjiirranne akka jijjiirrattan jechaa kan turre ammaan booda garuu adabbii akkuma walgahii maanijimentii murtoo maanijimentiitii fi kooreewwan waldaadhaa irra taa'ee murteessinetti adabbii qarshii 200 adabbii lafa kaa'anii jiru. Miseensonni ji'a darbees 2013 irraa hanga 2015 warreen 14 warri turtan adabbiin keessan bubbulee jira. Warreen miseensonni 2015 fi 16 keessa jirtanis adabbii jalatti kuftanii kan jirtan ta'uu isaatis hin beeksisna. Egaa akkasumas immoo wantoonni olaantummaadhaan dhimma ijaarsotaa fi kaayyoo keenya dhimma mana jireenyaatiinis ta'e waan hundaan iyyuu akkuma waliin naasofnetti haala gaariidhaan deemsi keenyatti fufee jira. Qofas miti buna calqabnee jirra. Buna egaa bunni galee jira. Buna irrattis calqabnee waan jirruuf buna irrattis hojii bunaati irrattis akkuma leenjii fudhattanitti isa calqabaatiif yaaliidhaaf kan nuuf ta'uu danda'u waan argannee jirruuf itti deemuu ni dandeenya. Jabaattanii cimtanii itti deemuu dandeessu. Egaa miseensi keenya martu keessaniyyuu baga gammaddanii akkasumas egaa miseensonni haftanis dhuftanii akka sirreeffatan miseensi waliigalaa keenya yeroo ammaa kana miseensa 8,670 irra geenye jirra qulqulleeffannee dhimmi mana jireenyaas ta'e dhimmoonni adda addaa wanni karoorri waldaadhaa miseensa 15,400 fi kanaaf miseensa haaraa guyyaa har'aa guyyaa gaafa 10 ji'a 14 kaasnee miseensi haaraan dhufuu akka dandeessanii fi miseensummaatti makamuu kan dandeessan ta'uusaa ifatti isinii bannee jirra. Miseensonni haftan miseensonni keenya martu keessaniyyuu miseensa affeeruu hin dandeessu. Aga danda'ama ta'een miseensi kamiyyuu miseensi haaraan dhufee miseensummaa hoo barbaadu suura 2 fidee dhufuu qaba. Kaffaltii as dhufee erga hubatee kan kaffalu ta'a. Suura 2 qabachuu qaba. Adaraa kan jennu garuu dhaaltummaa hoo moggaafattan ifatti iftoominaan haati manaa dhuftee hoo miseensa taatu abbaa manaa ishee ifatti akka dhaaltummaa moggaastu adaraa hin jedha. Abbaan manaa soo dhufee miseensummaa guutu haadha manaa miseensummaa yookaan dhaaltummaa ijoollee isaatii wajjin akka moggaafatu adaraa jenna. Sababni isaa qoodumsa qabeenya irratti yookaan rakkoo adda addaa irratti namni tokko akkuma deemu kufuu jira, cabuu jira, akkuma cimuu cabuu jira. Kanaaf aga danda'ama ta'een sirreeffattanii akka wal boruuf akka haala mijeeffattan adaraa isiniin jechuu barbaanna. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoonni miseensonni keenyas miti miseensi keenyas warreen miseensummaa waldaa kanaa barbaadan kam keessan balballi keenya banaa ta'ee jira guyyaa har'aatirraa kaasnee seensi biiroo keenyaa warreen karaa ayyar xeenaa yookaan masqala addabaabayii yookaan sabbatarraa dhuftan jammoo tokko addabaabayii irratti buutu kara labuutitti yoo deemtan kondominiyeemii jammoo tokko dhumarra ogeessan kara harka bitaatitti dhumarratti kan seensisu jira. Meetira 100 akka seentanitti
jiddugala waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kan jedhu in argattu biiroo keenyatti dhuftanii nu argachuu dandeessu. Warreen maabiraat taayilii labuurraa dhuftanis immoo dhumar laabaajoo bira gad dabartanii kondominiyeemii jammoo tokkoo calqaba rogaa keessan isinis karaa harka mirgaatitti meetira 100 akka seentaniin nu argachuu dandeessu. Yeroo dhiyootti waan haaraa waan gurguddaa isin biraan geenya. Ammaan booda waa'ee hojii keenya waan hojjetamaa jiru waan waltajjii qofa oduu hin ta'in waan hojjetamaa jiru hundasaa isinitti agarsiisna. Yaa'ii waliigalaa miseensonni guutuun isaa miseensi damee jiran hundarraa dhufanii akka walgeechaniif konfiraansii qopheessuu itti eegaluutti jirra. Kanaaf otoo ganni hin jabaatin hundi keessanuu bakka jirtanii akka dhuftaniif dhufnuukaa kwaalitii keenya eegnee qulqullina keenya eegnee naamusa keenya eegnee bakka jedhamnutti akka argamnuuf abdiin qaba. Jabaadhaa cimaa haa hojjannu. Jibbiinsa haa dhaabnu. Walirratti haasa'u wal cabsuun haa hafu. Hojiin nama kabachiisa. Jabaadhaa hojjadhaa jechuu barbaada. Jabaadhaa galatooma. Horaa bulaa leebana.